Akamoltan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu isaatii kanaaf qabnu isinitti himna. Yoon Ingidaasi Wiiliyaan dhiittanii mirga namoomaa raawwatamaa jiru abdii uummanni mootummaa irraa qabu xiqqeessuu qofaa osoo hin taane mirga ofii kabachiifachuuf kan hawaasaa dadammaqsuudha jedhu dargaggoonni magaalaa Shaashamannee. Abdii Tufaa bal'ina oduu kana qopheesseera. Dhufaatii hoggansa jijjiiramaa booda waldiddaan yaadaa uummataa fi mootummaa gidduutti uumamaa ture suuta suutaan gara reebichaa doorsisaa fi ajjechaatti ce'uu isaa gabaasni dhaabbanni namoomaa idil-addunyaa tibbana baasee ragaa guddaa ta'uu uummanni bakkaa hundatti gongomaa jira. Ati mootummaa kana naan taane yoo jette naan taane lakki naan taane jechuun mirga heera mootummaa sii kenni bara. Siyaasni kun naan taane jechuun mirga qabdan dandeessa. Akkaataan mootummaan itti si hoogganu. Inni kun jechuun badii ta'e haati takka bar nyaata qabattee gaafachuuf gaafadhu reeffa ilma isii yookaan ilmoo isii maranii sharaadhaan alatti argiti. Ajjechaa fi yaaliin adda addaa Oromiyaa keessatti urga jalqabeetu tureera. Gaafuma jalqaba jijjiiramni kun gara aangootti dhufee fincilaan xumuranii gara aangootti dhufee jalqabee lixa Oromiyaa Gujii Booranni faati booyaatuma ture. Uummanni Oromoo ajjeefamaa jira. Eenyullee haaluu hin danda'u, eenyullee waakkachuu hin danda'u. Wanti uummanni carraa miidiyaa argatee argaarutu xiqqoo malee wanti raawwatamaa jiru immoo baay'ee gurguddaadha. Wanta lakkoofsa hin qabne Oromiyaa keessatti. Gabaasa dhaabbanni mirga namoomaa addunyaa dhiyeesse irratti waaqiin mootummaan dhiyeessaa jirus sirna duraanii irraa fooyya'aa akka hin qabne kan nutti mul'isedha jedhu. Mootummaan waan uummataaf godhe akkuma godhe jedhu waan uummata godhellee godhe yoo jedhutu irraa mi'aa malee akkuma kaleessa afaanuma kaleessa sobaa tureen hadhalleetti deebisa yoo ta'e uummata Oromoo jalaa miliquun hin danda'amu. Mooraan moo uummanni keenya akkuma kaleessa fincila diddaa gabrummaa guddaa san geggeesse mootummaan nama nyaata san kuffise ammas balaaleffatu wani dangisu tokko illee hin jiru. Oromooni akkuma raayyaa abbaa maccaa jedhe hammachuullee beekaa hammaachuullee beekaa. Gaafa isaan taane gaafa hammaatu hammeenna san maaf dubbatte jechuun immoo waan ta'u natti hin fakkaatu. Qabsoo sabaa fuuldura jiruu fi paartileen siyaasaa morkattoota ta'an bakka tokkotti dhufuudhaan miiraa fi fedhii qorqalbii uummataa tokkoomsu uumuu akka qabanis gaafatanii jiru. Bakka garagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru biyya tana gara hin malleetti geessuu danda'a jedhan jiraattonni magaalaa Shaashamannee. Jiraattonni yaada isaanii OMN'if kennan adeemsi amma uummata Oromoo irratti mootummaan qabatee biyya tana gara badii hammaataatti geessuu malaa jedhanii jiran. Uummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti dammaqinaan wantoota deemaa jiran hordofuu qabaa jedhanii jiranii Abdii Tufaa dabalata qaba. Reebicha ajjechaa fi yaaliin ajjechaa qaamota jijjiiramaa irratti raawwatamaa jiru biyya tana gara hamtuutti geessuuf adeemaa jira jedhu jiraattonni magaalaa Shaashamannee OMN'if yaada laatan. Jiraattota keessaa kanneen OMN'if yaada laatan akka himanitti alseerummaan reebichii fi badiin lubbuu babal'achaa jiru egeree biyya tanaatiif balaa guddaa ta'a jedhanii jiru. Oromiyaa tana keessatti wanti raawwatamaa jiru waan suukaneessaadha, waan nama jibbisiisaati. Qaamni seeraa sun qulqulleessee hawaasa asin deebisu waan gara qaamaa seeratti dhiyeessine hogguu jenneen asii qabnee wantoota seeratti dhiyeessinu qulqullaa'ee uummata asin deebi'u. Uummataaf immoo gadaanessa ta'ee ta'a, gadoo ta'ee ta'a. Hawaasni keenya immoo hin cal'isu hin ka'a. Ka'ummoo duubatti hin deebi'u. Eenyullee namni isa duuba deebisu hin jirudha waan ta'eef. Haalli qabsoo sanii itti lubbuun itti dhabnee fi haala marratti jirru ammoo wantichi amma komplikeetir ta'ee jira jechuudha. Hiika dhabee jira, hiika dhabee ta'ee jira. Haala kanaan ammas deebinee lubbuuwwan qaqqaalii ilmaan Oromoo dhabaa jirra. Qaamni waan kana raawwataa jiru yerootti biyyaa biyyatti deemanii wanti waan kana raawwataa jiru jira. Kanaaf ilmaan Oromoo maaliif akka ukkaanfamaa jiru, maaliif akka ajjeefamaa jiru kun jala sarratti beekamuudha qaba. Gochoonni badii lubbuu akka guutuu Oromiyaatti babal'ataa jiran gochaa qabsoo uummata Oromoo cabsuuf akka ta'e dhaloonni dammaquu akka qabu jiraattota magaalichaa dubbifne keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Hawaasaa Injiinar Roosan Baalchaas dubbatee jira. Gochaan ammaa hayyootaa fi haanteewwan jijjiiramaa irratti gaggeeffamaa jiru buru tokkoon mana namaa hunda dhawee kan seenu akka ta'es hubatamuu qaba jedhee jira. Haala amma jiru kanaan irra hedduun qeerroon amma jiru tariitii miseensa jalatti illee yoo hirmaate kamisessa jalatti illee hirmaannoo yoo jiraate namni hundi quba wal qabaa jechuudha. Quba wal qabaatuun kun ammoo jabina kenna. Abbaan barbaade paartii barbaade haa deeggaru akka dargaggeessaatti ammoo gamtaa tokkoon sochoona. Wanta adeemamaa jiru cabsuudhaaf immoo dargaggoonni tasgabbiidhaan xiinxala geggeessaa deemuu akka qabanis dhaamaniiru. Yeroo rakkoo Oromootti sochii magaalaa Shaashamanneetii fi naannoo isii keessatti qooda olaanaa qabaachuu kan himamu Kamaal Walii irratti yaaliin ajjechaa taasifamuun himame. Yaalii ajjechaa halkan keessa irratti taasifameen madaa'ee wallaansi taasifamaa fi jira jedhame Abdii Tufaa ammas dabalata qaba.
Akka godina Arsii Lixaa fi magaalaa Shaashamannetti darbe ammoo akka Oromiyaattis warraaqsa qeerroo keessatti qooda durmaa qabaachuu isaatiin kan beekamu Kamaal Waliyyi yaaliin ajjechaan irratti raawwatamee jedha. Yaaliin irratti taasifameen rasaasni darbatame miilaa fi harka na rukutee kan jedhe Kamaal magaalaa Shaashamannee gandaa Waashoo mana jireenyaa koo cinatti narratti raawwatame jedhee jira. Sa'aatii 5 akkabaabitti sagaleetu jira. Sagalee garaagaraa kanatu jira. Shakkee gibbii makiyya keessa deddeemaa ture. Afoodhaallee maatiillee bakki dalagaallee waan jijjiiruu fi sa'aatii 6 fi daqiiqaa 40 akkas bahe sagalee dhaga'ee bahe ka'ee karraa banadhee gadi bahee akkana gargalee yoo jedhu lukatti na dhukaasanii deebi'ee akkana gargalee yoo aguma san ani qophii waan hin qabneefi waan barbaachisu ijoollee mana jirtullee akkam fidha jedhee waan akkana gargalee waa fudhadha jedhu kalammaffaa garumaan gargaleetti asirraa kun gudeeda kana dhahee. Obbo Kamaal Waliyyi yeroo ammaatti hospitaala dhuunfaa magaalaa Shaashamannee keessatti argamu hospitaala waliigala fayyaa keessatti yaalamaa jira. Qaama yaalii ajjechaan irratti raawwatame halkan ta'uu isaatiif adda baafachuu baadhus warroota akeeka qabsoo uummata Oromoo faallensatu gocha akkasiin irratti raawwate jedhee jira. Wanni kaleessa nutti jirtu akkuma beekamu haga muraasa jiruu teennaaf uummata keennaaf saba keennaaf fafakkeeffannee sochoonee jirra. Sochii kana diinni kamiyyuu nun jaalatu. Karama kamiinuu diinni nun jaalatu. Omaani saba kiyya keessaa waan garaagaraa gadoo maalii jedhan hin qabu. Nama lubbuunaaf kennu malee an saba kiyya keessaa nama lubbuuna balleessu hin qabu. Bitameellee dhufu dhiigaanillee kenna ta'ee bitameellee dhufu karooruma diinaati. Gochaan Kamaal irratti raawwatame wanta yeroo dheeraaf yaalamaa ture akka ta'e maatiin isaa OMN'ttis himee jira. Oromoon hundi akka Oromootitti hin jaalatan malee namni nu Oromoo keessaa diina hin qabne ilaalu. Dhiiguma jiisaatu manatti ol deebi'anii yoo meeshaa fudhatuu fi inni ol deebi'ee meeshaa qababalatti rifadhee lafaa ka'an. Yoo rifadhee lafaa ka'uu dhiigni dachii mara dhiqee jira.